Har'a anis maatii godhadheera. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aas seenaa addunyaalessaa kutaa arfaffaasniif qabadheen dhiyaadheera. Laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun na deeggara. Hanga xumuraattis dhaggeeffachuun seenaa kanarraatii akka barattan abdii guddaan qaba. Har'a anis maatii godhadheen jira. Ani dhaladheen waggaa 5tti abbaa fi haati koo gargar bahanii. Otoo harmee koo waliin gargar hin bahin abbaan koo baay'ee na jaallata ture. Harmeen koo baay'ee bareedduu fi namoota hedduutu abbaa koo jalatti illee ishee barbaada. Erga abbaan koo nurraa deemee anaatiin milkii dhabduu jettee na arrabsiti. Akka daa'imaattis guyyaa tokko na kunuunsitee hin beektu. Daa'ima xiqqoo ta'een jechoota isheen natti dubbattu yeroo sanatti anaatiin baay'eetti na miidhu. Mana barumsaa keenyaatii fakkii kaasuu barannee harmee koodhaaf akka kennaatti yeroon geesse laadhuu fi waraqata an irratti fakkii kaasee kennaa kennuudhaaf qopheeffadhe narraa fuutee fuuldura kootti kukkutti. Kanaa kanatti barachaa oolte jettees baay'ee na arrabsiti. Hin na reebdi. Akka dubartii tokkootti qulqullina koo eeggadheen yeroo manaatii ba'uuf jedhu har'a ammoo eenyu bira deemuuf kaatanaan jettee manatti ol na deebisti. Wayyaa gaarii fi wayyaa natti bareedu akka ani uffadhu narraan barbaaddu. Guyyaa tokko umriin koo waggaa 17 ture. Ani mana keessa taa'een barruu koo dubbisaa ture. Harmeen kiyya na bira dhuftee daftara kiyya narraa buttee ani umurii kee kanatti namoota na dinqisiifatan hedduun qaba. Akka kees mana keessa taa'aan oole miti. Jireenyi kan natti dukkanaa'e erga abbaa keetti heerumedha jettee miira gaariin taaneen gorsa haati ilmoon gorsine na gorsite. Ani garuu umurii sanatti rakkoo harmeen kiyya narra geessirraan kan ka'e sammuu koottillee dhiibbaa guddaa waan narra gaheef of qabachuu dhiiseera. Mana haadha koo keessatti garbittii ta'een jiraadha. Harmeen koo waan na barbaachisuu fi waantan fedhe ani gaafadhe gonkumaa naaf hin guuttu. Waanta ani godhu hundumaatti anatti inaafti. Umurii koo kan hin fixe sirrattidha jettee waan natti qabamtuuf akka dhala isheetti nan ilaaltu. Guyyaa tokko bilbilli bilbilamee fi maatiin warra abbaa koo kanaan booddee na barsiisuu akka barbaadan ishee gaafatanii. Isheen garuu deebistee fi sirriitti akka na barsiisaa jirtuu fi waan fedhii koo hundumaa naaf guuttee na waliin gammachuudhaan jiraachaa akka jirtu maatii abbaa koo kanatti himte. Haa ta'u ani garuu wayyaa hiriyoota koo waliin illee wal na qixxeessu uffata gahaallee hin qabu. Jecha kana yeroo isheen dubbattu waan hin dhaga'eef guyyaa sanarraatii kaaseen daandiirra jiraadheen barnoota koo barachuun qaba jedheen uffata koo walitti dachaafadheen mana lakkisee fi ba'ee fi harmeen koo maaliif baata maal taatee deemta jetteellee gaaffii tokko nan gaafanne. Afaaniin baastee natti dubbachuu baattus hinumaa baga deemte kannaan jette natti fakkaata. Anis boorsaa koo qabadheen gara karaatti bahe. Abbaan kiyyaa erga nurraatii adda bahee waggoota muraasa booddee lubbuun isaanii boqotte. Anaan baay'isee waan na jaallatuuf karaa seeraa na gaafatee harmeen kiyya anaan laachuu fi waan diddeef anis yeroo sanatti haadha koodha jedheen ishee waan hin filadheef bakka itti deemee boqotu dhabee bakka yaaddoo fi jaalala nuuf qabu dhugaatiitiin dabarsuu jalqabe. Abbaan koo na waliin taphachuu baay'ee jaallata. Guyyaa tokkollee narraa adda bahee hin beeku. Bakkeetii gara manaatti yeroo ol deebi'u harka qullaa natti hin dhufu. Mucaa koo jedhee na hammatee na dhungata. Anis yeroo sanatti harmee koo kanan filadheefiif gaddeen abbaa kiyyas bakka awwaalcha isaa deemeen dhiifama isa gaafadhe. Abbaan kiyyaa aarii anaaf haadha koorraa kan ka'e dhugaatii baay'ee dhuguu isaatiin guyyaa tokko karaa irratti kufee du'e. Harmeen koo kana dhageessee waan tokkollee isheetti hin dhagahamne. Hinumaa isa dhacarraa koorra kan dhaabbate baga du'e jettee natti haasofte. Abbaa kootiin akkan jibbuufis jechoota garaagaraa natti haasofteetti. Haa ta'uutii garuu ergan guddadhee of baree abbaan kiyyaa nama gaarii fi nama namaaf kabaja laatu ta'uusaa nan hubadhe. Harmeen kiyyaa baay'ee bareedduu waan turteef namoota hedduutu erguma abbaa kootti heerumteellee
gaaffii jaalalaa isheef dhiyeessa. Sababa kanaafis abbaa kiyya waliin walii galtee dhabdee wantoota garaagaraa abbaan koo ishee irratti waan argeef gochaa isheerraallee deebi'uu waan diddeef abbaan koo otoo anaan na jaallatu harmee koorraatii gargar bahe. Har'a garuu baay'ee rakkadheen rakkoon baay'ee na godhee barnoota koo baradhee eebbifamee kaayyoo kootiif galmaan gaheen hojii gaarii irrattis ramadameen miindaa gaarii nyaachaan jira. Ergan hojii qabadhee harmee koo deemeen ilaala yeroon jedhu harmeen koo baay'ee dulloomtee bareedinnii fi simboon isheen duraan qabdu hunduurraa deemanii mana keenya keessa qofaa ishee rakkatti. Anaanis haadha kiyya waan taateef baay'ee na gaddisiiste. Umurii dargaggummaa fi ga'eessa turte sanatti wantoota isheen hojjechaa turte marti jireenya ishee irraa akka balleessan isheetti dhagahamaa jira. Waa'ee du'a abbaa koofillee erga abbaan koo darbee waggoota hedduu lakkoofsisee booda akka haaraatti gadditee boossi. Namoonni kaleessa ati ni bareeddaa namni akka kee gitu hin jiru jedhanii jireenya ishee addaan baasan ati abbaa manaa kee nama gaarii kanaaf iyyuu hin taane isa mucaa sirraa qabu nama bareedaa irraa iyyuu adda baatee jireenya kee diigdeettaa nuyinis nutti heerumtee akkuma abbaan manaa kee nu ajjeesuufi jedhanii balleessaa ishee kaleessaatiin qoosaa itti qoosaa jiru. Harmeen koos hojii harka isheetii waan ta'eef jireenya ishee darbetti baay'ee gadditee baay'ee dhukkubsattee fayyaa dhabeessa na jalaa taatee jirti. Ani yeroon ishee dhufee dubbisus dhufuu kootti na hin amanne. Akka daa'ima isheetti na ilaaltee na guddisaa akkan turree fi kunuunsa naaf godhamuu qabu anaaf gochuu dhiisuu isheetti baay'ee akka gadditee fi jilba kootti kuftee dhiifama na gaafatte. Anis dhiifama godheefiin haadha koo waliin ishee gargaaraa mana ishee keessa jiraachuun eegale. Turtii yeroo muraasa booddees akkuma haadha koo mana dhaabbadheen abbaa manaa koo waliin jiraachaan jira. Dogongora kaleessa harmeen koo narratti raawwatte daa'ima koodhaaf barumsa naaf ta'a jedheen ijoollee koo lamaan hin qabuutiif of eeggannoo cimaa kunuunsaa fi gargaarsaan barbaachisu barnoota isaanii karaa gaariirra kan deemsisu haala hundumaa mijeessaafiin jira. Jireenyi haadha koo barnoota guddaa waan naaf ta'eef namni ani jaalladhuu fi namni ani jiraadhuuf addunyaa kanaa abbaa manaa kooti. Yeroo ba'us ta'e yeroo galu fuula ifaadhaan isan keessumsiifadha. Innis anatti baay'ee waan gammaduuf wanta nu gammachiisu anaa fi daa'ima kootiif fidee dhufa. Seenaan harmeen koo dabarsite anaaf fakkeenya naaf ta'e. Seenaa koo kanarraatii namoonni hedduun keessan akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yoo seenaan koo isinitti toleetiif laayikii fi sheer gochuun obboloota keenya gara biraafillee qaqqaba. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.